Oromooti ya bakka jirtanitti hundi keessanuu warri gololchaa charakkachaa jirtan. Baba. Dumi sana. Ababbo dero. Hey. Ababbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota gola arti family akkam jirtan obboleeyyan kiyya bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu. Kunuuga akkuma isin jee lafti gololcha galus lafa fagoodha. Anillee akkasumatti lafa fagoon gala jee isinitti hime lafa sanirraa turteen ka'e ammaa miti. Asriin ka'ee jechuun yeroo nama jirrutu garuu halkaniin amma deemu jira jechuun halkaniin deemu jira. Ammaan tanaan eegaan baasarraa bu'ee booda mootora qabadhee mootora koree mootoraan deemu jira. Warroonni tokko beeytee warri viidiyoo waraabinaa akkana jettan wanni sodaannu maali? Wanni viidiyoo marreefoo maali? Wanni isin bakka akkasii dhaqee akkasii jettan eega akkas jettanii ragaa bakka san dhaquu keenyaaf kanaafuu akkamitti isinitti mul'ifna jechuun waan godhuu keenya yoo miidhagnees akka isin nu agartanii kanaafuu yoo rabbi jegaa insha Allahu ta'ala rabbi nu amil keeysu miciyyoo hin dhiifnu dirree baaneetuma gartee waan silaa godhuu barbaannu san goona malee wanni fakkeenya agartee dhokannee maal goonu takka hin jirtu takka wooma feete san isinis balaa qabdu san agartee haabittu baluma silaa qabdu san anu buuftu insha Allah gaa rabbi nu amil keeysu takkasiiti obboleeyyan kiyya eegaan baasarraa bu'een gartee deemaa jiraachuu kiyya gartee isinitti agarsiisuuf viidiyoo maruu jalqabe malee naamni jennee jechuun kanaafuu mee waan tokko wanni isinitti dubbachuu barbaadu ni beektan yoon dandeenye dirree baaneetuma ifumaa bilisatti gartee micootana firraa dhoorkina malee dhokannee maal taanee wanni goonu takka hin jirtu namni dhokatanii gartee isiillee sossobnee fi yaamnee maal goone ammaas ittuma deebiti gaafa kaan sossobanii awwaan kanatti hin deebi'u akkana jettee miyyoon tun baate jechuudha gaafa balloo fi baharfaan isii qaban san ammallee namni badii qabu guddaan eenyu beeytanii warri badii qabu Oromootiyya baharii fi balloodha maaliif yoottan walumaa galattu akkamitti micootana isaantu gallakkisee eega gallakkisanillee baga gallakkisan aadiidha ammoo ulaagaan takka jiraachuu qabdi abbummaallee namarraa fudhachuullee ni jirti gaafsan silaa abbummaa gartee gattatta'anii abbummaa miyyootanirraa fudhatanii arra nama gaafannu qabnaa jechuudha arra nama gaafachuu dandeenyu qabna amma nam tokko ka gaafachuu dandeenyu qabnu maaliif isinis sababa jaalala gartee gololchaatiin sadarkaan isin keessa turtelleen sadarkaamtuudha gololchammoo akka baarirraa dhufetti isiidhaa qubsiise dhugaadhaa namni nama qubsiisee guyyaa tokko gartee wanna sii godheewu galata qaba inni simcoon tun nama lafee barbaadanii jee itti hafee gorsa keenya hundaa'uu dhaga'uu didee miyyoon tun miidhaa guddaa kana fidde nuti akka isa gargaaru gartee namummaan biraa akka tokko isa gargaarullee hin feetu miciyyoon nam tokko dhabama nama gooti arra ga'aniif kana dura calliseemi arra immoo deebi'eetiin jira mee wooma isiin fidduun laala dirree baheetiin ammaasi waan hin fedhe hojjeta dirree bahee ifaa bilisa bahee insha Allahu ta'ala biiznillaahi ta'ala tarabbiitii caala malee talma namaatuun gartee laaftuma yoo rabbiin na bira jiraate wanni inni nan godhuu hin dandeenye hin jirtu insha Allah rabbiin waa milkeessu du'aayii qofa naa godhaadha amma gaa halkan yeroon amma deemu jirru kuni mana isaa haga tokko guu deemne booda ittiniin dhiyaadha hangaan qeesaa dura dhaqutti hangaan mana isaa dhaqutti viidiyoo isinumaa fi waraabaa obboleeyyan kiyya du'aayii naa godhaadha warri immoo kommentii jalatti gartee namni gololcha awwaalu yoo du'ellee saayiboota jajjaboo addan baane san isin seene warri jechuu turtan arraas borullee sanuma walitti wanni nu mufachiise inni barnatti mufanne ana haatutti mufate malee maaf inti mufadhe beeytanii gololcha miyyootan irraa dhaabbadhuun jeen nasru qabdi miyyootan irraa dhaabbadhaa jeeti sababa kanarratti wallollee jechuun walitti mummufanne gololcha eega akkana taate ta dhuftuufillee gartee waa takka waaniin siinjuun qabuu kalaas obboleessa kiyya tana booda gaa nagayattii jeenitiin irraa callisee jechuun rakkoo dila gartee isarra dhufte kana
wanni inni obsee callisee akka taa'u jiruuf lakkii dhiiroo gurbaan kun ifinaa harkuu moo akkami ammoo amma eega ilmoon isaatiis rakkoon gara ilmoo isaatiin gara haadha mana isaatiin gara mataa isaatiin gara saayibboota isaa warra isa gargaaru rakkoon guddoon tun dhufte booda anillee maaltu dhagahamu jira beeytanii edaa gololcha kanaan dura gartee gaafaan itti dubbadhu dhaabbadhu gololcha miyyoo tana dhiisi gaafaan juun gaafana dhaga'uu dhabu kana gololcha miyyoo wooma yeroo jalqabaa itti gooteetu jira waan juutu na dhagahamee nallee kaasee obboleeyyan kiyya yookaan gololcha lafa dhiisuu miti yookaan nama Oromoo karakkate tokko lafa kaa'uu miti lafa dhiisuu miti ammoo gaa tanarratti isinilleen akkuma isin mataa keessaniifuu silaa osoo dandeessanii waan isin nun jettan gorsa isin nun jettan san akka hojiirra oolchinu feetan anis akkasumattiin akka inni gorsaan anjuun kana hojiirra oolchuuf barbaadee san dura dubbadhee ture itti mufadhee amma san hundaa'u warri nama mufattanii jirtanis afoon waan illaa yunti keessanuu warri nama mufattanii jirtan obboleeyyan kiyya kanaafuu kunoo amma naannoo gartee mana isaa sanit dhiyaadheetiin jira mana isaatti gaa hogguun ol dhiyaadhee bira gahee viidiyoolee ofirraa dhaabeetii waan jiru sanboota isin biraan gaha inshaallah yoo rabbi obboleeyyan kiyya inshaallah rabbi haajuu rabbi na cinaa haa dhaabbatu du'aayinaa godhaadhaa Oromootii bakka jirtanitti hundi keessanuu warri gololchaa jecha rakkachaa jirtan warri gartee halkanii guyyaa boohaa jirtan boocha keessan rabbi isin haa dhaga'u rabbi isin bira haa dhaabbatu wardaan kana dura gartee rakkatte kophaa isiitii kana booda inshaallahu ta'ala rakkattu bakka siinuun rakkataa warri isiifillee ittanii akkasirratti rakkachaa jirtan hedduu galatooma ammaan tanan karaa mana gololchaatti dhiyaadhee mana gololchaatti dhiyaadheetiin jira jechuudha galgala kana eegaan gartee asrii tan eegaan jalqabee deemumattiin jira duraanii isinitti megaamanni fagoodha addaanii mootora kana kontoraata fudhadheetiin kontoraata akkasitti deemu jira jechuudha isinii galee waan hin gartee mootora kanaan deemu jiruufiin bakka kana ga'e malee inshaallah gaabboleeyyan kiyya kun oola baadiyyaa tana galalaa gololcha baadiyyaa tanaan asiin moggaa gala jechuudha xarafa galaa asrii ga'e inshaallahu ta'ala yaa rabbi na milkeessi yaa rabbi na milkeessi yaa rabbi na milkeessi haqa gololchaatis baasi yaa rabbi takkallee irra nu aansi yaa Oromooti bakka jirtanitti isinis takkallee rabbi irra isna aansu kun ola mana gololchaa dhiyaadhe la mana gololchaa dhiyaadhe ايوه هذا هكذا يا صديق هكذا ايوه ايوه طوالي قدامك شوف انا ان شاء الله كن ولا من اقول الشات دي اديت جرلا من اقول الشات دي اتي بوليس رئيسني دعاء برا ابدا دعاء اننا ابدا ورنا مفتشو ترتان كنت رئيسنو يفهم بوليين كي كنت رئيسنو نصرون بقى اسمي جتانين بقى اسمي تركيتان هالكان اللي تو فيديو ورابيتو من دعاء يون دوس فيديو ورابينا في ما رئيسين جتان كان دابان راخنا بودان وانا كان انا كيسا اوتاليت انجرا yoon nama gartee kaniin diree kanatti gartee dhiiga lafa ganna gujjira dutaate viidiyoo waraaba anallee akkasitti waraabanii ajjeesanii kana booda tak akkanaati kun baba دم سلام 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 أبابو ديرو هاي ما أبابو أهم جاب ما شاء الله دردرة وين دردرة درا سيبو بولي لا ففكوا بالتاتي سي باريا كذا لگا من ديرو من إيسا كريم ديرو مغا من لينا من راي ديرو دم أصلي كي برا سني نجا ولا الحمد لله أول ما جيت ركوي نارا دكتور ركوي باريا ويجرو يا بيني تو كل ديرا وتنجرا بيني تو كل بخارة تقوله ها ديرا وتنجرا كردو هاي والله kita dalam siro kita ini bakalan tuh yola malu soy sibo kumasnya man yola malu soy kumasnya man yo bakalan tuh bakalan apa bakalan nanya lah bukan oke ini segala kan nih kok bakalan tuh amma bakalan kecil sih warda jolle abdi shu santi terge dia gitu jolle abdi shu sambil lagi jadi kalau dia jadi kado bawa sih tahu deh
Yaa gololchaa. Hosen. Hotu dhaabbatanii sen. Diimeetti dhiise. Sen gaardinis gaa silaa malaqaa addarra jirra. Hosen.